akka baay'ee Efreemiin galata keen himaa jaalala keef durbee aannan wareegamaa oduu diinaa ilaale boodaatti hin deebi'u tokkicha jedhe. Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isinii kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u. Baga ayyaana dhalachuu haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam caamsaa guyyaa tokkootiin isin gahee nu gahe. Eebbi giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii, eegumsi ergamootaa, dhiifamni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos hunda keenya waliitiin haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waggaa waggaatiin kan kabajamu, waggaa waggaatiin kan yaadatamu caamsaa guyyaa tokko ayyaana yaadannoo dhalachuu giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitiin wal qabatee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni barannaa. Anaaf dubbii sagalee isaa ittiin dubbadhu, isin immoo icciti sagalee isaa barattanii ittiin firii 30-60 buufattanii hanga dhumaatti ittiin deddeebitan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Libaanos irraatii laga dhangala'uu jedha. Libaanos irraatii laga dhangala'uudha. Weedduu weeddotaa Feeruu boqonnaa 4 lakkoofsa 15 gubbaa irratti ከሊባኖስ የሚፈስ ወንዝ ነሽ ጀዳ። ሊባኖስ irraati laga burqaa yaa'u yookiin immoo dhangala'uudha jedha. Qulqullichi Daawit weedduu weeddotaa faaruu isaa keessatti waa'ee qulqulleettii Dubroo Maariyaam, waa'ee giiftii keenyaa ati laga Libaanoosiiti yaa'u yookiin immoo dhangala'u irraati jedheetu giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiitiin bifa kanaatiin ishee galateeffata. Haati keenya giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam bishaan qulqulluu, nyaata bara baraa, leemmatii warqee kan taate, raajonni qulqulloon abbooliin keenya waa'ee ishee hedduun isaanii dubbataniiru. Dhaloonni ishii yookiin immoo heddi dhaloota ishii sanyii Daawit irraa kan taate, dhaloonni hundumtuu immoo qulqulleettii jechuudhaan kan ishee waaman, kan ishee galateeffatan. Haati keenya giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam eeyyama Waaqayyootiin, jaalala Waaqayyootiin abbaa ishee Iyyaaqeemii fi haadha ishee Haannaa irraati naasee guyyaa 7 garaatti haftee caamsaa guyyaa tokko akka isheen dhalatte seenaan mana kiristaanaa keenyaa nu barsiisa, nu gorsa jechaadha. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam dhalachuu isheetiin dura garaa haadha ishii keessa teessee
dinqiiwwan garaa garaa hojjetteetti. Qulqulleettiin Haannaan Beersaabee kan jedhamtu adaadaa ija tokko qabdu turtee jedha, yookiin immoo qabdi turtee jedha. Sanaan booda isheenis ishee gaafachuudhaaf dhuftee Waaqayyoon arjummaa isaatiin si daawwate jechaa Haannaa yeroo qaqqabattutti ejji ishee tokko badee ture sun ifeeraafii jedha. Laalaa dinqi Waaqayyo. Ejji ishee tokko ife tokko bade tokko ifeefi ture jedha. Asirratti warreen Waaqayyo isaan faana ta'e, warreen Waaqayyo isaan gargaare, kan natti amanan hundi ani kanan raawwadhe raawwatu, kan natti amanan hundiyyuu ani immoo kanan raawwadhe caalaatti ni raawwatu akkuma jedhamu. Beersaabee dubartiin jedhamtu kun garaa Haannaa yommuu qaqqabattutti ijji ishee bade tokko ifeeraafi jedha. Lammaffaa immoo eessumni ilma Haannaa, eessumni wasiila Haannaa, Saaminaas namichi jedhamu sun yeroo inni du'ee turetti ka'ee nagaan siif haa ta'u, labaa fi dachee fi samii irratti, samii fi dacheen kan uume Waaqayyoon Akaakayyuun Haannaa nagaan siif haa ta'u jedhee ragaa baheeraa jedha. Jechuudhaan deebi'ee boqoteera. Wanta dinqii kanaa warreen argan Ayhudoonni, fayyuu ilma namaatti kan hinaafan Ayhudoonni, fayyisuu Kiristoositti kan hin gammanne Ayhudoonni dabiinsaatiin isaan irratti ka'anii jedha. Ilaalaa, garaa Haannaa kan jiru Iyaaqeemii fi Haannaa irraa dhalachuudhaaf qophii keessa kan jiru sochii fayyinaa tokko tokko hojjechuu kan eegale. Gaafa dhalate immoo maal ta'uu malaa jedhanii dursanii waan tilmaamaniif warreen Ayhudootaa dhalachuudhaan dura gara dachee kanaatti dhufee nu jeequudhaan dura daa'ima kana dursuu qabna jedhanii dursee lammiiwwan kana keessaa kan ta'an Daawitii fi Salomoon waggaa 40 nu bitanii, amma immoo daa'imti jara kanarraati dhalattu nu bituudhaaf jechuudhaan diinummaadhaan isaan irratti ka'anii Haannaa fi Iyaaqeem irratti. Qulqullichi Gabri'eel Iyaaqeemii fi Haannaa Haaqla Libaanos kan jedhamu jalqaba keenya irratti Libaanos irraa laga yookiin immoo burqaa burqutudha jedhee qulqullichi Daawit, qulqullichi Salomoon weedduu weeddotaa boqonnaa 4:15 irratti akkuma dubbate raajii dursee qulqullichi Salomoon arge sun akka raawwatamuuf
qulqulluun Gabri'eel Aqla Libaanos bakka jedhamtu isaanin qabatee deeme jedha. Iyyaaqeemii fi Haannaan qabatee ni deeme. Yeroon da'umsaa Iyyaaqeem, yeroon da'umsaa Haannaa yommuu qaqqabetti raajonni raajii kan dubbatan dhaloonni hundumtuu yaa qulqulleettii kan isheedhaaf jedhu abaabilee fi akaakileen ishii Taakitaa, Bixiqaa fi Bixiqaa kan jedhaman fakkeenya addeessaatiin Iyyaaqeemii fi Haannaan fakkeenya gugeetiin kan argan haati keenya qulqulleettiin durroo Maariyaam gaara Libaanos irratti guyyaa kanaa dhalatteetti jedha. Kanaafidha giftii koo misirroo Libaanosiitii ana faana koottu ehtee mushurraa'ee ከሊባኖስ ከኔ ጋራ ነይ jechuudhaan qulqullichi Salomoon faarfateera. Iyyaaqeemii fi Haannaan baroota hedduudhaaf, baroota dheeraadhaaf daa'ima dhabanii rakkatanii Waaqayyootti boo'anii guyyaa Waaqayyoo fedha Waaqayyootiin guyyaa Waaqayyoo jedhe wanti hafu hin jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo dhabuu keenya har'aa, dhibamuu keenya har'aa, rakkachuu keenya har'aa, beela'uu keenya har'aa, qullaa ta'uu keenya har'aa, qabeenya biyya lafaa dhabuu keenya har'aa ilaaluu hin qabnu. Seenaan Iyyaaqeemii fi Haannaa seenaa Zakkaariyaas waliitiin, seenaa Haannaa waliitiin wal fakkaata. Keessumaa qabeenya qabaatanii, amantaa qabaatanii daa'ima dhabuun rakkoon qabu. Waaqayyoos dhabanii qabeenya soo dhaban lachuyyuu rakkoodha. Warri Waaqayyoon qaban daa'ima yoo dhaban, qabeenya yoo dhaban, fayyaa yoo dhaban, tasgabbii yoo dhaban, nagaa yoo dhaban Waaqayyoon argatu. Warri qabeenyas, Waaqayyoos, fayyaas, qabeenyas hin qabne isaan kun homaa gochuu hin danda'an jecha. Kanaaf bara hedduudhaaf daa'ima dhabanii, daa'ima dhabuu kana keessatti immoo argachuun akka jiru amananii Waaqayyoon ninqi raawwachuu akka danda'u, waan itti nama dagachuu kan hin dandeenye ta'uusaa asirraati hubachuu hin danda'a.